Hojjaa akkam jirtanii nagaadhaa deebinee dhufnee jirra kutaa lammaffaa kittaannaa dhiiraa jedhuun egaa kutaa tokkoffaa akka daawwattan abdiin qaba. Kutaa lammaffaa kana keessatti kittaannaa eessatti kittaansinaa daa'ima yookiin nama geessa tokko akkasumas daa'ima jiddu galeessa jiru tokko eessatti kittaansisuu akka qabnu ni ilaalla. Akkasumas immoo rakkoo yoo manatti yookiin ogeessa aadaatiin kan taasisu ta'e rakkoo akkamii fa'aa geessisuu danda'a kan jedhu ni ilaalla. Inni biraa erga kittaannamee namni tokko mana keessa galee maal gochuu qaba akkasumas immoo yoo rakkoon akkamii jiraate gara mana yaalaatti dafee ogeessa isa kittaannaa kana raawwate biratti deebi'ee ilaalamuu qaba kan jedhu ni ilaalla. Egaa jalqabuma irratti akkuma kutaa tokkoffaa irratti hubattanitti kittaannaan dhiiraa kun faayidaa garaagaraa akka dhiiraaf qabu ilaallee jirra. Akkasumas immoo kittaannaan kun yeroo daa'immaatti maaliif akka kittaannamu kanaan dura isin eerree jirra. Daa'imman tokko yeroo daa'immaatti yoo kittaannaman maaliif akka gorfamu jechuudha. Kutaa kanatti akkuma jalqaba isin jenne mee tokkoffaa ta'a deebinu akka kittaannaan daa'immanii eessatti kittaansisuu qabna yookiin nama guddaa ta'e nama geessaa tokko. Inni kun gaafii akka hin qabne abdiin qaba mana yaalatti fi akkasumas ogeessa ogummaa kana qabuu fi ogeessa muuxannoo qabuun ta'uu qaba. Kunis maalidha? Rakkoolee garaagaraa daa'imarraan geessisuu danda'a. Rakkooleen kittaannaadhaan wal qabatanii dhufan rakkoolee baay'eedha. Tokko qaama saalaa san haala hin taaneen kittaanuudhaan qaamni saalaa sun boca sirrii akka hin taane gochuu danda'a. Akkasumas immoo gogaa san garmalee irraa balleessuu danda'a. Akkasumas immoo gogaa san muluu duratti haala barbaachisaa ta'an irraa kaasuu baachuu dhiisuu danda'a. Inni biraa immoo dhiigni akka garmalee akka dhiigu gochuu danda'a. Inni biraa yoo erga madaa san erga kittaaniin booda haalli itti madaawwan san deebisee walitti qabsiisu haala garaagaraa ta'uudhaan rakkoo guddaa qaamni saalaa dhiiraa sun akka jallatu akka sirriitti hin taane madaan sun haala sirrii hin taane akka fayyu gochuu danda'a. Inni biraa infekshinii garaagaraatiif saaxilamuu danda'a. Madaa sun infekshinii garaagaraa yoo haala qulqullina baakteeriyaa fi jarmiiwwan garaagaraa bilisa irraa hin taanetti yoo kan hojjetamu ta'e infekshinii garaagaraatiif saaxilamuu danda'a jechuudha. Inni biraa rakkoolee akka fakkeenyaaf yookaan ogeessa aadaa biratti kan yaallu ta'e kan kittaansinu ta'e keessattuu yeroo garaagaraatitti maloota garaagaraa meeshaalee nama hedduun gargaaraman waan itti gargaaraman kanneen akka HIV dhibee hepatitis B virus kan jedhamu kan daa'imarraa gara daa'imaatitti yookiin namarraa nama gaditti dabarsuu danda'a jechuudha. Kanaaf yeroo hundumaa meeshaalee qulqullina qabuun mana yaalaa ogeessa ogummaa qabuun ta'uu qabaa jechuudha. Kun gaafii isinitti yoomiyyuu ta'e ogeessa aadaa biratti ogeessa nama safara naannoo jirutti kittaansisuu hin qabnu jechuudha. Rakkoo baay'ee rakkoo guddaadhaaf kanaan alattis rakkoo iddisuuf waan danda'uuf jechuudha. Kana rakkoolee fakkeenyaaf akka qaama gimmaasha isaa irraa muruun ni danda'ama jechuudha. Rakkoo kanaaf jechuudha ogeessa hin taane nu yaallu kan kittaanamu ta'e. Kanaaf yoomiyyuu kan jedhu eessatti kittaanamuu qaba kan jedhu mana yaalaa ta'uu qaba ogeessa ogummaa kana qabuun ta'uu qaba jechuudha. Kan akka nam kamuu hin daganne jechuudha. Warri maatiitis ta'e akkasumas namoonni kittaanamuu barbaadan mana yaalaa qofatti ogeessa ogummaa qabu qofaatti jechuudha. Kanaa yoo hin taane rakkoo armaan olitti isin jedhisaniif kan daa'ima keessanii fi isinis saaxiluu danda'u jechuudha. Isa kan akka hubattanidha jechuudha. Yaa ta'uti malee kittaannaan yeroo garaagaraa dhiira irratti gaggeeffamu kan yeroo tokko tokko kittaannaan kun yeroon itti hin gorfamne hin jira. Yoo daa'imman irratti fakkeenyaaf daa'imman irratti yoo rakkoo qaama saalaa garaagaraa qabaatan yeroodhaaf jechuudha. Yaala baqaqsanii qaama saalaa san sirreessuudhaaf yeroo itti waan fudhatuuf yeroodhaaf akka kittaannan yeroodhaaf akka turu gochuu ni danda'a jechuudha. Kunis maalidha? Yeroo gogaa qaama saalaa muramu kanaan yaala baqaqsanii hodhuudhaan qaama san sirreessuuf waan itti gargaaramuuf yeroo baay'ee yoo qaamni saalaa dhiiraa sirrii ta'ee hin uumamne ta'e daa'imman yeroo san akka hin kittaanamne gochuudhaan yeroo booda akka kittaanamu gochuu qabu jechuudha. Inni biraa nama guddaa irratti rakkoolee biroo kan qaban ta'e jechuudha. Rakkoolee biroo dhibee biroo kan qaban yoo ta'e dhibeen sun garmalee kan itti maatee yoo jiru ta'e yeroo san kittaannaa gochuun kan hin gorfamne ta'a jechuudha. Daa'imman irrattis akkasuma yoo dhibee qabaatan dhibee saniif yeroodhaaf kan tursiifamu ta'uu danda'a jechuudha. Inni sababa kanaaf yeroo tokko tokko kittaannaa yeroodhaaf akka turu gochuun ni danda'ama jechuudha. Akka turamu jechuun yeroo booda ogeessi yaalaa erga rakkoolee sanniin sirraa hin booda deebisee kittaanuu ni danda'a. Inni biraa
kittaanaan erga kittaannamee booda manatti yoo galan maal gochuu qabna kan jedhudha. Inni jalqaba irratti tokkoffaa irratti uffata nama hin qabne akkasumas uffata booda akkuma beekamu uffata nama qabu kaawwachuu qabu. Nama guddaa yoo ta'e yookiin daa'ima lukaan deemuu danda'an lakkoo daa'ima socho'uu eegalan yoo ta'e uffata isaan qabne kan akka sadariyaa qabu jechuudha. Uffata bal'aa isaanitti gochuu qabna. Uffata surree pootaantaan isaan qabu hin gorfamu yoomiyyuu jechuudha yeroo kanatti jechuudha. Inni lammaffaa irratti nyaata yeroo guyyaa jalqabaa irratti nyaata dhangala'aa ta'an yoo kennameef ni gorfamaa jechuudha. Guyyaa lammaffaa irratti nyaata duraan nyaatu fayyadamuu ni danda'a. Guyyaa jalqabaa irratti garuu nyaata dhangala'aa yoo kennameef ni gorfama. Sadaffaa irratti sosochii gochuu qabudha. Egaa guyyaa 3 jalqabaa irratti mana keessatti namni daa'imman yookaan deemuu qabu tokko mana keessatti sochii xixiqqaa mana keessa socho'uu asii fi achi socho'uu ni qaba. Haa ta'uti malee ala keessa deemee sochii ispoortii kanneen akka kuwaasii taphachuu farda yaabbachuuf akkasumas baaskileetii oofuu namni hin gorfamu jechuudha. Haga qaamni isaa sun fayyee sirriitti qulqullaa'utti yeroo kanaaf sochii xiqqaa gochuu qaba malee keessatti guyyaa 3 mana keessatti boqonnaa godhee sochii xiqqaa gochuun dirqama jechuudha. Yoo sochii kan godhu ta'e madaan sun deebi'ee akka dhiigu akkasumas immoo dafee akka fayyine waan gochuu danda'uuf jechuudha. Inni arfaffaa irratti dhukkubbiidhaaf yeroo erga akkuma beekamne dhukkubbii erga qaamni saalaa kun kittaanamee booda dhukkubbiin daa'imattis ta'e nama guddaa nama kittaanamee keessatti argamu dhagahamuu danda'a. Kanaaf yeroo tokko ogeessi yaalaa qorichoota kennutu jira. Ajajee gara mana isaaniitti fudhatanii akka galamu ni ta'a. Yeroo kanattis maalidha qoricha san haala ogeessi yaalaa nu ajajee qoricha san fudhachuu ni dandeenya. Kanaan alattis maalidha yeroo tokko diilallaa yookiin cabbii uffataan goonee qaama sanarra qaama kittaaname sanarra gochuu ni dandeenya jechuudha. Jidduudhaan jechuudha uffataan qabne jechuudha. Kunis maalidha dhiitaa naannoo sanitti uumamus xiqqeessuu fi akkasumas madaa dhukkubbii yeroo kana uumamu xiqqeessuu ni danda'a jechuudha. Kanaaf dhukkubbii kittaannaa booda jiru akka guyyaa 5 guyyaa 4 qorichi kennamuun jira. Qorichi madaa dhukkubbii namarraa balleessu isa san qorichoota sasalphaa kan ogeessi yaalaatiin nu kennan mana keenyatti isa san fudhachuu ni dandeenya yookiin daa'ima keenyaaf kennuu ni dandeenya jechuudha. Shanaffaa irratti madaasanii kunuunsa madaasanii godhuu qabnudha. Egaa akkuma beekamu kunuunsi madaan sun erga hapheeffamee jira pilaasterii garaagaraatiin akkasumas immoo shiboon ittiin hodhan madaan sun ittiin hodhamee jira jechuudha. Egaa wanti godhamuu qabu madaan sun dhiigni xiqqaan akkasuma qulqullee dhiigni olguulee qojunyaa jechuun uumachuu danda'a jechuudha. Godaannis uumachuu danda'a. Yeroo kanatti maal gochuu qabna? Shiboon ittiin hodhame sun ofuma isaatii nyaatamee waan baduuf ofuma isaatii taasitti waan ofii isaatii dhabamsiifamuuf jechuudha. Madaasaniif yookiin shiboo saniif nu dhiphisuu hin qabnu. Isa asirratti akkasumas immoo pilaasterii san yeroo guyyaa tokkoo fi guyyaa tokkoon booda kaasuun guyyaa 2 booda kaasuun hin danda'amu jechuudha. Guyyaa tokkoon booda almost hin ka'aa jechuudha. Sanaan booda maalidha madaa achirratti uumame san madaasaniin kaasuun qabnu jechuudha. Achirratti sun jechuudha. Inni kunis maalidha godaanni sun uumame akka fayyuuf waan godhuuf yeroo sanitti madaasan wanta qonyonyaa uumame san achirraa kaasuuf yaaluuf ni barbaachisu jechuudha. Yaaffaa irratti qulqunnamtii saalaa namni gaheessi tokko yookiin namni jiddu galeessa jiru qulqunnamtii saalaa gochuu eegale tokko yoo jiraate yoo xiqqaate guyyaa 7 hanga 6 qulqunnamtii saalaa yeroo kamiyyuu raawwachuu qabu jechuudha. Haa ta'uti malee yeroo tokko darbee fedhii keenya dhala jechuudha. Yeroo halkanii qaamni saalaa nama dhiiratti ka'uu danda'a jechuudha. Yeroo kanas darbee dhiigni akka dhiigu gochuu qaba. Yeroo kana wanti uffata qulqulluu yookiin wanta qulqulluu ta'een bakka madaa sanitti qabnee akka dhiigni ofii dhaabbatu gochuu ni dandeenya. Kanaan alatti 7 gaditti qulqunnamtii saalaa sochii qulqunnamtii saalaa kamuu gochuu hin qabnu jechuudha. Erga kittaanameen booda jechuudha namni tokko. Inni torbaffaa irratti qulqullina guyyaa 2 booda haa ta'uti malee saamunaa garaagaraa bishaan keessa teenyee qulqulleessuun hin danda'amu. Guyyaa 2 kana booda maalidha bishaan ho'aadhaan gubbaarraa gara akka bishaan sun irra yaa'u gochuu ni dandeenya jechuudha. Akka bishaan sun irra yaa'u gochuudhaan madaasaan akka qulqulleessu gochuu ni dandeenya. Kana isin jedhu bishaan keessa goonee jisni dhiquu hin qabnu jechuudha. Kun infekshinii garaagaraatiif waan nu saaxilu. Guyyaa 2 booda kana maalidha bishaan gubbaarraa gaditti jisni madaasa irra akka gaddarbu wantoota fuudhee akka darbu gochuu ni dandeenya jechuudha. Isa kana akkasitti gochuu dandeenya. Egaa daa'imman irratti wanti gochuu qabdan daa'imman irratti jechuudha tokko qulqullina qaama sanii eeguu qabna. Qulqullina daa'imman irratti jechuudha. Yeroo kana daa'ibariidhaan akka madaan sun bobbaadhaan akka faalamne gochuu qabna. Inni bira waayipsii daa'ibariitiin fayyadamuu qabnu jechuudha. Yeroo iddoo san qulqullaa bishaan qulqulluudhaan ho'aa ta'een jechuudha. Bishaan san irra gadi dabarsuudha. Akkuma dhiiraaf nama guddaadhaaf san bishaan irra gadi dabarsuudhaan bishaan ho'aa ta'een akka bishaan sun gara gadiitti darbu gochuudha jechuudha. Kanas immoo wanta saafaa keessa yookiin wanta bishaan qabatu keessa
goonee daa'ima san qulqulleessuu qabnudha jechuudha yeroon kunis jechuudha. Kanaaf bishaan gubbaarraa akka gadi ta'udha jechuudha. Kanas kanaan alattis waayispsii daayippariitiin fayyadamuu qabnu jechuudha. Qulqulleessuu qabnu bishaan kan qulqulleessuu qabnudha jechuudha. Kanaan alattis dibannee darbee akka TTC namaa kennamuu danda'a. Yeroo tokko yeroo mana yaalatii kittaanamee deemu wantoonni itti dibamu hin jira jechuudha. Mana yaalatii qorichi isinii kennamu jechuudha dibannee jechuudha. Yeroo san akka haala ogeessi yaalaa isin hin jedhin akka itti fayyadamtanidha jechuudha. Daa'ima keessaniif jechuudha akka itti fayyadamtan. Inni biraa dhiira nama guddaas ta'e nama xiqqaatti yeroo baay'ee yoo rafu daa'imni sun rafu jechuudha. Wanta qaama saalaa san sappoorti godhu yookiin gargaaru gara jalaatiin goonee akka ol qabatu gochuu qabna. Mataan qaama saalaa sun akka ol jedhu jechuudha. Fooxaa yookiin wanta jala ol qabu jechuudha. Qaama saalaa san akka ol qabuu fi uffata nama qabu gochuu baachuu fi akkasuma qaamni madaan kun akka bobbaa daa'immaniitis hin saaxilamne gochuu dandeenya. Dhumarratti manatti gallee erga jennee erga kittaanaan daa'ima yookiin nama guddaa tokkotti kittaaname yoom ogeessa yaalaa deebinee dubbisuu dandeenya yookiin yoo mana yaalaatti deebinee ogeessa yaalaa dubbisuu dandeenya. Egaa mana yaalaatti egaa kittaannaan gara daa'immanii akkasumas nama irratti gaggeeffamu baay'ee rakkoo hin godhatu. Haa ta'u malee yeroo tokko darbee rakkoo godhachuu danda'a. Fakkeenyaaf yeroo baay'ee akka malee kan dhiiguu fi gar malee dhiigni sun kan dhaabbachuu didu yoo ta'e dafnee mana yaalaatti deebuu qabna. Haa ta'uti malee rakkoo dhiigni xiqqoon ititee naannoo madaa sanitti uumama rakkoo hin qabu. Madaa pilaasterii hapheeffame sanis jijjiiruu hin danda'a. Kun rakkoo hin qabu. Haa ta'u malee dhiigni gar malee sanirra darbee baay'ee kan dhiigu ta'u ta'e kanattis mana yaalaa deebuu qabna jechuudha. Dhiiga malee gar malee dhiiga fi dhaabbachuu dide mana yaalaatti deemnee ogeessa kittaannaa kan raawwate san dubbisuu qabna jechuudha yeroo kanatti. Inni biraa iddoon kittaannaa itti kittaanname sun lammaffaa irratti yoo gar malee kan inni ta'u jechuudha. Dhiigaan sun guddaa kan ta'u yoo ta'ee fi dhiigaan sun gar malee dabalaa kan deemuu fi kan diimatu yoo ta'e yeroo kanattis mana yaalaa geenyee daa'imas ta'ee namni kittaanname sun mana yaalaa deemee ogeessa isa kittaansisan dubbisuu qabaa jechuudha. Yeroo inni sadaffaa irratti madaa sun yoo malaa godhate jechuudha. Yoomiyyuu malaa yoo godhate malaan achi keessaa gadi ba'uu kan jiraatu ta'e dafnee mana yaalaa deemuu qabna. Arfaffaa irratti ho'a qaama gar malee kan jiraatu jechuudha. Ho'i qaamaa kan akkuma beekamu yoo daa'ima keenya irratti yookiin nama kittaansutti ho'i qaamaa yoo gar malee kan jiru ta'e yeroo kanattis mana yaalaa deemuu qabna. Inni biraa dhukkubbii qorichoota amma armaan olitti isiniin jedhe san kenninee kan namatti furre yookiin kan hin dhaabbanne yoo ta'e yeroo kanas mana yaalaa deemnee ogeessa yaalaa qoricha biraa yookiin akkam kennu yookiin maaliif akka dhukkubbiin kun dhaabachuu dide ogeessa yaalaa mariisisuu qabna jechuudha. Inni biraa daa'imni yookiin namni kittaaname sun yoo jaaffaa irratti yoo fincaa'uu dadhabe fincaanuu ba'uu fidide yeroo kanattis mana yaalaa deemuu qaba. Egaa akkuma isiniin jedhe kanneen yoo rakkoolee armaan olii kanatti irra dargine ofirratti yookiin daa'ima irratti argame dafanii mana yaalaatti deebanii ogeessa yaalaa san mariisisuun dirqama jechuudha. Kanaan alatti wanti hubachuu hin dandeenye yoomiyyuu ta'e jechuudha. Mana yaalaatiin alattis ogeessa aadaatiin akkasumas namoota naannoo jiruun kittaanamuun akka daa'ima keessan hin barbaachisnedha jechuudha. Haa ta'uti malee yeroo tokko maalidha bartee gara naannoo baadiyyaa kanatti yeroo itti beekamu maalidha yeroo tokko kittaannaa yeroo kittaanni booda dhoqqee loonii fi wantoota biroon itti dibuun ni mul'ata. Kunis rakkoo garaagaraa kanneen akka dhibee teetaanasiif daa'ima san waan saaxiluuf haga lubbuu galaafachuutti waan ga'uuf akkasumas immoo qaama saalaa daa'imaa san irrattis akkasuma kittaanname kan irratti miidhaa guddaa waan geessuuf yeroo kanatti wantoota kanarraa akka of qusattanii ogeessi yaalaa qofaan wanti kun akka gaggeeffamu akka gootan sin jenna. Waan wajjin turtaniif guddaa sin galateeffanna. Chaanaalii kanaaf namoonni haaraa taatan subscribe like godhaa. Sin yeroo biraatti mata duree biraatti hanga walitti deemnutti nagaa turaa.